dhimma walgahii paartii badhaadhinaa horee jiddu galeessaarraa akkanuma dhittillee dhimma amantiidhaa tan masgiida keenyaatii fi ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota keenya ulamaayii keenyaan finxaaleeyyii je'ee targaa finxaaleeyyii itti moggaaserraa gadi fageenyaan haasoyna jechaadha. Hundi keessanuu warri as keessa jirtan share invite godhaa. Nama 2300 jira. Dhaamsi kun qabsoo hadhooytuudha jirra. Hogguu asirratti baanee paartii keenyaan faallaa deemnee paartii keenya dandamuudhaaf hattuudhaan kokkee wal qabnee gara ummata keenyaa, gara haqaa, gara dhugaa, gara sabani qabsoofnaaf jennutti dinnee ummata keenya hatuurraa hinannu jennee ummata keenya gowwoomsinu jennee ummata keenya tintabannu jennee ummata keenya waada seenneef hin diignu jennee gara ummataa meeynee isinii dubbannu nuti hiriira badatti jirra. Hiriira hamaatti jirra. Qabsoo hadhooftu jirra jechuudha. Waan nurra deemu, waan nurra ga'u keessaa fi alaan addaan hin beeynu jechuudha. Hedduudha. Dubbachuuf hin toltu. Ammoo namni du'a moohe, namni sodaa moohe, namni ummata filate, namni rabbi filate waan sodaatun qabu. Tanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gabbaane ergaan tun ummata keenya bira geessee bakka yuttuu baadiyyaa magaalatti ummanni keenyalleen haqa isaatiif fi dhugaa isaatiif qabsoo isaa gaggeessu qaba. Tanaafuu sheer godhaan dhaamsa keenya. Gara sagantaa teenyaa kaarraatti hogguun dabruu dhimma galma waldaa jimaatii fi ijaarame. Gamoo waldaa jimaatiif ijaaramuudhaaf Harargee bahaatii fi Harargee lixaarratti baddeessaa fi awwadaa irratti qophaa'utee turteetu tura. Gaafa awwadaa dhufnee lafa san qonnaan jiraataa awwadaa irraa jimaasaa irraa saayisisnee irraa xareeynee gamoon jimaa daldala jimaadhaa as ijaaramuu qabdi jaan an warra waan san godhee achi ture keessaa. Arraan tana ammoo gamoon san gara Oro Freshitti kaartaan siitis lafti siitis abbummaan gamoo saniitis akka jijjiiramu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin xalayaan gara itti gaafatamaa lafa naannoo Oromiyaatti barrooyte naannoon Oromiyaa itti gaafatamaa lafaa kan naannoon Oromiyaatis godina Harargee bahaa lafa itti gaafatamtoota lafaatii fi itti gaafatamtoota lafaa godina Harargee lixaatiif kan awwadaayis kan baddeessaatis qabiyyeen isaatii fi abbummaan isaa guutuutti gara maqaa daldala jimaa ja'urra gara Oro Freshitti guutuutti abbaan gamoo sanii akka jijjiiramu kaartaan kanaan akka qophaa'u akka lafti isaanii kannamtu abbummaan isaanii kannamtu xalayaan barrooytee jirti. Xalayaan teenya culleeleen teenya guurtee baastee jirti jechuudha masaraa keessa. Xalayaa san Facebooka gubbatti arku maltanii jechaadha. Maaf wa'adni khalee diigame. Maaf wanni ummata dura dhaabbatee pirezidantiin naannoo Oromiyaadhaa osoo nuti isa garru, osoo nuti isa dhageenyu, osoo ummanni isa dhaga'u, osoo biiti isa dhaga'u, osoo kaameeraan irra jiru, dachii samii kadhu'e kan jirre hundi osoo isa dhaga'u gamoo daldala jimaatiif jaarame. Eegalchiisuuf bu'uura kaa'ee gaafa gamoon san dhume immoo gamoon san Oro Freshiif akka kennamu maaf murteesse? Maaf jecha isaa kan kaleedhaa geeddare? Maaf jijjiiruun isa feesise? Oro Freshin kaampaanii hattuu kan naannoo Oromiyaati. Naasitti hima. Oro Freshin biiftuu addunyaa tan gaafa dargii kan gaafa wayyaanee jechuudha. Oro Freshin biiftuu addunyaa tan gaafa wayyaaneedhaa jechuudha amma Oromiyaadhaaf. Kaampaanii Oromiyaadhaa tan ummata quncistee ummata irraa xuuxxee shilmii taatee paartii deeggartu jechuudha Oro Freshin. Saniifuu waan ummanni itti booyate. Waan ummanni itti iyyate, waan ummanni irriibatti dhabe, waan ummanni kadhate,
wa'ada galame lafa ummata namichi fuudhee gaafa sobaan gaafuma lafa fuudhu saniu oro fresh fuudhee beekinni nuutu galma jimaati ummata keenyaaf magaalaan toluu deemti jenne shubbisaa turre malee ana achiin ture laala wadaayin ture guyyas isaa wajji warri suuraa yaadattan gaafas wal cina saggaaraa turre dubbiin dhugaan fakkaatte wallahi miskiina ni soomnan seene way wallahi miskiin ishi akana nu tabatan seene arama fuula soo giddaan dhiqatanii qaanyii takka malee gamoon jimaasan guututti akka oro fresh jijjiiramu xalayaamu prezidentiin naannoo oromiyaa barreessee lafatti خلفاتيس خرج ودينا جبريسة إسنتم خر أورو فريش جيرم تجرتيه تجافا ما يبيسون أورو فريش يبيسوا سيدو فاق وبقباد ويا قلنا نجراتا خي يا أبا لفا يا أبا جما يا ماتي تيج لفتي دلدل جماتي فوقين دلدل جماتي سيجارم تج فارسي بولان خجبات ورتسن كم فارسي بولان كونو موتمان تيجيفنو أدا جماعة أفكارنيتي قال ما جماعة كان تدلدل مجاري تريمي أوداي في بدي سجوا ومتى كذا ما تدلدلون إن جد مزوج تجي كذا كجبا هو أجرّي كذا وهو ما خندتو كان نو كجبا أسجان تناف قرار راقطن تناف قرار أمتك ينياج إني تناف قرار أمتك ينياج إني kanaaf ummata keenyaaf dubbachuudhaaf duurratti murteeffanne jechaadha. Akkamin namni if soba? Akkamin namni if soba? Akkamin namni haadha fi soba? Akkamin namni abbaa fi soba? Akkamin namni foon fi soba? Akkamin namni lammii fi soba? Akkamin namni ummata fi soba? Opinion opiduma